namni lafa kanarra waan baay'ee turru nutti fakkaata. Maaliif akkuma duuti nu bukkee jiru jireenyis nu bukkee jira. Guyyaa duun hin beeknu Waaqayyo qofaadha kan beeku. Bara baay'ee waan jiraannu nutti fakkaata. Garuu namni kamuu amma Waaqayyo nu murteesse jiraanna. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kan raajiin Masarat yeroo darbe dubbate hundumti isaa lafa hin buune ta'eeraa jechuudha. Nagaan dagannee obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii? An nagaa kooti isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. An obboleettiin keessan Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa bara 2018 jedhe raajiin Masarat yeroo darbe dubbateera jechuudha. Barri 2018 keessaa yeroo gurguddoonni biyyaaf bu'aa buusan yookiin waldaafis kan bu'aa buusan kan biyyaaf bu'aa buusan gurguddoonni beekamoonni lafa kanarraa yeroo waamaman argaa karadhaa'u jedheera raajiin Masarat. Karadhaa garuu namni kamuu guyyaansaa yoo ga'e du'a hin oolu. Garuu yoo kadhattan guyyaansaa achi siquu danda'a jedhe raajiin Masarat jechuudha. Garuu karadhaa'u namoota gurguddaatu lafa kanarraa waamama. Namoota biyyaaf bu'aa buusan, namoota waldooliif bu'aa buusantu yeroo waamaman argaa karadhaa'u jedhe raajiin Masarat taa'ee jechuudha. Kana malees immoo du'a gurra namaatti hin tolle. Balaa konkolaataa gurra namaatti hin tolletu ta'uuf jira. Kanas karadhaa jedhee waa'ee balaa konkolaataa kanaa jechuudha. Kanas dubbateera raajiin Masarat jechuudha. Kan inni dubbate hundi isaa ijaan agarreerra. Kana duras ta'eera ammas ta'aa jira jechuudha. Raajummaan isaa lafa hin buune. Karadhaa'u jedhee kanaafuu wanti inni dubbate hundumti isaa lafa hin buune jechuun barbaada. Yeroo baay'ee isa inni dubbate sanatu fuula koo dura dhufa. Yeroo wanti inni dubbate sun ta'uu jechuudha. Wanta inni dubbate hundi isaa raawwateera. Ijaan argaa jirra agarreerras. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi. Karadhaa jedhe waan ta'eef yoo kadhatan inuma oolamaa, inuma akkuma inni jedhe ta'a jechuudha. Egaa guyyaa kaleessaa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Dambidolloo nama beekamaa, nama bu'aa biyyaaf buusu jedhamu, nama beekamudha. Nama uummata gargaaru biyyaaf ta'u jedhamu guyyaa kaleessaa lubbuusaa darbeera. Dooktor Lataa Tasfaayee jedhama. Lubbuusaa darbeera. Sirni geggeessaa isa guyyaa irraa raawwatameera. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Namni kun nama beekamaadha. Guyyaa har'aa sirni geggeessaa isaa raawwatameera. Kana malees immoo namni kunis nama beekamaadha. Nama bu'aa buusudha jechuudha. Kana malees immoo artistii jaallatamaa fi beekamaa Naatnaa'el Warqinaa kan jedhu innis guyyaa har'aa lubbuunsaa darbeera. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kunis nama beekamaadha. Egaa nama Oromoof bu'aa buusuu yookaan biyyattiif bu'aa buusuu jedhamu nama beekamaa, nama jaallatamaa jechuudha. Kunis guyyaa har'aa du'a tasaatiin lubbuunsaa darbeera jedhama. Kana malees immoo guyyaa har'aa balaan konkolaataa godina Shawaa Kaabaa bulchiinsa magaalaa Caancootti balaa konkolaataatiin uummata baay'eetu dhumee jechuudha. Guyyaa har'aa jechuudha. Godina Shawaa Kaabaa bulchiinsa magaalaa Caancootti jechuudha. Konkolaataatu walitti bu'ee namoota 15 bakka tokkotti fixee jechuudha. Ijoolleen xixiqqoo kan haati baattu faana jiru jechuudha. Raajiin Masarat akkuma dubbate jechuudha. Balaa konkolaataa jedhee dubbateera. Waaqayyo nama haa oolchu dhugaa dubbachuuf. Al takkaatti ijoollee qabatee jechuudha. Nama 15tu al takkaatti lubbuu isaa dhabame jechuudha. Balaa kanaan jechuudha. Balaa konkolaataatiin guyyaa har'aa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dhugaa Waaqaa baay'ee dubbachuun namatti ulfaata jechuudha. Akkuma raajiin Masarat jedhe sana hundumti isaa ta'ee Waaqayyo biyya keenyatti fuula isaa deebisu, biyya keenyatti haa haraaramu. Du'a diingataa, du'a tasaa kanammoo Waaqayyo nu haa oolchu. Maatii keenyas biyya keenyas nu haa oolchu. Maatii keenya biyya keenyaaf Waaqayyo akka itti haraaramuufi Waaqayyoon kadhachuu dhugaa dubbachuuf. Maaliif bakka dhalli namaa otuma deemuu harca'aa jira. Otuma har'a jira jedhanii du'ee isaatu dhaga'ama.
namni dhukkubsatee ture miti. Harruma qabame harruma du'aa namootuma bebbeekamootu du'aa jira. Dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa. Balaan konkolaataa kun immoo lafa kamittuu hammaateera biyya keenya keessatti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Namni iddoo tokkotti namni 15 daa'ima qabate jechuun baay'ee tokko namatti ulfaata. Waaqayyo gooftaan nama haa oolchu. Biyya keenya haa yaadatu. Akka amantaa keenyatti hundi keenya'u lafa jirrutti biyya keenyaaf kadhachuu qofa nu baasa. Jireenya mataa keenyaa ofiif kadhachuu. Maaliif namni har'a jira malee sa'aatii kana booda wanta ta'u hin beeknu jechuudha. Kanaaf gaarummaa waliif yaaduu, wal jibbuu dhiisuu, wal hammeessuu dhiisuu, bakka wal gargaaruu, gaarummaa gochuu wanti nama baasu hin jiru jechuudha. Kana qofadha. Maaliif namni kamuu garuu guyyaa isaa eegee hinuma du'a. Garuu bakka akka tasaa kana Waaqayyo du'a akka tasaa namaa oolchu. Ba'anii bakkeetti hafuu Waaqayyo namaa oolchu. Kanaaf biyya keenya Waaqayyo haa yaadatu, haa millatu. Biyya keenyaaf akka amantaa keenyatti kadhanna obboloota koo isiniin jedha. Nagaan naaf tura. Viidiyoo biraatti namni walitti deebinutti nagaan naaf tura. YouTube koo immoo subscribe, like, share naa godha na jajjabeessa.